Marigitu Oro Tube. Hai, ashama harka fuuni nagaan koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaagu gaalarra qaxxaamuree qilleensa balali'ee bakkuma jirtanitti sinaaga'uu sinin jedhaani harraga gammadiitan jira oduu baay'ee gammachiisaas isinii qabadhee dhiyaadheetan jira. Viidiyoo kiyya sheer laayik gochuu hin dagatina. Warra maatii kiyyaa naan ta'in jirtan asumaan akka maatii kiyyaa naa taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Viidiyoo kiyya hanga xumuraatti na caqasaan dabalataa fi irraa kiyya. Oduu gammachiisaa maali kan jettan? Ijoollonni keenya lammiin Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf dararamaa turuun isaanii ni yaadatama. Sababa kooroonaa vaayirasiidhaaf sababeeffatanii waggaa dheeraa yookiin waggaa lamaaf kan deemantu jira. Baatii 6 wajjin jiranii baatii 3 waggaa baatii 4 gadi mana hidhaa sana keessatti hin argamne jechuudha. Uummanni kun yeroo dheeraa mana hidhaa keessatti rakkachaa gadadamaa turanii akkasumas illee gidirfamaa turanii jechuudha. Beelaan, dheebuudhaan, qorraan, hongeedhaan, ho'aan baay'ee rakkachaa turanii jechuudha. Mana tokko keessatti kilaasii tokko keessatti nama meeqa ta'aniitu baay'ee miidhamuu isaanii hin beeknaa walumaan quba qabna. Har'a furmaata argatanii gara biyya isaaniitti akka deebanii jiran xiyyaara ja'an jechuudha. Hayyarii ja'an gara biyyaa galanii jiran isaanis xiyyaarri 4 gidda Saudi Arabiyaa irraa yeroo ta'u xiyyaarri 2 immoo Riyaad Saudi Arabiyaa irraa fe'amanii gara biyya abbaa isaanii galanii jiran. Baga gammaddanii isaaniinis uummanni keenya sabni bal'aas baga gammaddanii isiniin jedhasumaan. Kana qofaa miti ijoollonni kun daa'imman duukaa baay'ee kan rakkatantu jira. Ofii isaanii akkasiin huccuu tokko waggaa tokko walakkaa rakkachuu jechuun egaa namni hin beekne hin jiru. Kooroonaa vaayirasiin waggaa meeqa keessa akka jiru, ji'a meeqa keessa, waggaadhaa fi baatii meeqa akka jiru walumaan quba qabna. Kaneessa dura hidhamantu jira jechuudha ijoollonni keenya. Kanaaf iyyuu utuu dhibeen sun hin dhufin kan mana hidhaa jirantu jira. Waggaa 2 kan deeman, waggaa fi ji'a 8, ji'a 7 ta'anii ammas lakkoofsisanillee kan lubbuu isaanii dhabantu jira keessaa, kan sammuu isaanii dhabantu jira. Waan baay'ee argaa oolla, waan baay'ee dhagaa oolla. Garuu galata Waaqa haa ta'u har'a gara biyya isaanii nagaan galuun isaanii kan nagaan galan ifis kan immoo sammuu isaanii boqonnaa dhabee yookiin immoo sammuu isaanii xiqqoo jalaa tuqames akka fayyina argatanii nagaan galaa akka nagaan galtan maatii nagaatti biyya nagaatti galaa ittiin jennaan baga nagaan galtan. Egaa isaan galan warri duraa galanii warri hamma qabamanii jiran immoo akka hin galletti quba qabaadha. Isaaniifis sagalee haa taanu. Warra duraanii sanatu bahee jira malee warri dhiyeenya qabaman bahanii hin jirre waan ta'eef isaaniifis du'aayiidhaanis sagaleedhaanis biraa dhaabbannu. Asumaa namni galateeffachuu barbaadu ijoollonni miidiyaa qabdanii sagalee taatanii fi uummata kanaaf akka isaan gara biyya abbaa isaaniitti galan kan taasistan galanni keessan guddaadha. Galata guddaa isin biraa qabna walumaa galatti. Kanaaf iyyuu galatoomaa isiniin jedha irra deebi'ee miidiyaa qabdanii sagalee qabdanii waan dandeessaniin gargaaraa turuun keessan ni yaadatama. Kanaaf iyyuu galatoomaa isiniin jedhaanii warri araanaa taatanii akka maatii kiyyaatti jechuudha. Warri YouTube chaanaalii kiyyaaf haraa taatanii akka maatii naa taatan asumaan kabajaan isin gaafadha. Xumureeraa nagaan naa jiraadha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti xumureera.